Jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii ibsaa gammachuun jedhama. Ibsota eegarraatii har'as viidiyoo onlaayin biizinesii addaa tokko akkuma galumsa isaarraatii argitanii Itoophiyaa keessatti namoota hedduutiin kan hojjetamaa jiru akka keessumaa barattoota yuunivarsiitiitiin wantichi kan hojjetamaa jiru dhoksaadha. Sirriitti ifa hin baane wantichi birrii kan namaa kaffalu weebsaayitiin tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Weebsaayitichis haalli kaffaltiisaas karaa salphaa ta'een karaa waan tokkotu hin banatiin karaa baankotuma biyya keenyaatiin kan hojjetudha. Maalumaafuu hamma dhuma qophii keenyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Deebineerraa namoonni chaanaalii kana dursa sabskiraayib goone sabskiraayib gootanii warri laayikii hin goone laayik gootanii gara viidiyootti seenna. Har'a kaniin isinitti agarsiisuu barbaade onlaayin biizinesiidha. Onlaayin biizinesiin kunis akka kanaan dura aappii fayyadamnu miti, wanta akkasii fayyadamnu miti. Aappii osoo hin taane weebsaayitiidha. Weebsaayitiin kunis Faayaas jedhama. Dhaabbanni kaampaanii kana jechuun kaayyoon kaampaanii kana e-koomersoota garaagaraa fakkeenyaaf kanneen akka onlaayin biizinesii gurguddoo ta'an akka addunyaa kanarratti beekamoo warra ta'anii fi isaaniif waan gochuudha jechuudha. Tireederoota jechuun daldaltoota hojjettoota isaaniif baay'isuudha. Maamiloota karaa itti baay'isuufidha jechuudha. Akkuma dubbisaa jirtanidha. E-koomersoota onlaayin shoopping kaampaanii warra kanaa fi fayyadamtoota isaa heddummeessuufidha kaayyoon kaampaanii kanaa jechuudha. Innis Faayaas jedhama. Liinkii isaa diskiriipshin booksii jalaan ni kaaya. Achi jalaan galtanii fayyadamuu dandeessu. Egaa haala akkamitti akka fayyadamnu akkamitti akka banannu wal faana ilaalla jechuudha. Wantichi dhugaa irratti kan xiyyeeffatedha. Itoophiyaa keessatti qofa yoo xiqqaate nama miliyoona 2 olitu fayyadamaa jira. Barattoonni keessumaa barattoonni yuunivarsiitii hedduun isaaniitu fayyadamaa jira. Akkamittis akka fayyadamnu akkamitti akka banannu isinittan agarsiisa jechuudha. Maalumaafuu na waliin tura. Jalqabaa liinkii isaatti gaafa buunu haala kanaan nuu fida. Haala kanaan erga nuu fidee booddee jalqaba irratti please input mobile phone number jedha. Achitti egaa lakkoofsa bilbilaa keessanii guutuu haalli itti guutanis duwwaa 9 jettu osoo hin taane 9 jettanii lakkoofsota hafan itti guutuu. As kanatti xiyyeeffadhaa 9 jettanii itti fuuftanii guutuu. Vertification koodii immoo kun bakkee biraa keetii kana keessatti wanta laateeru qaba. Bakkee biraa keetii kana keessatti M7E jedhu laateera. M7E jettanii galchitu. Please enter the invitation code an jedhu jira itti aane ishees lakkoofsa ta'etu jira. Lakkoofsicha description boxii jalattan ishee barreessa. Description boxii jalaati fudhattanii guuttattu. Wanta ammaa kana booda akka guuttaniif isinitti himaa jira waan ta'eef xiyyeeffannaatiin dhaggeeffadhaa. Please enter the password jedhu immoo yoo xiqqaate dijiitii 6 hanga 16 an qabu lakkoofsa qofa guuttatti lakkoofsa akka barbaadan gochuu dandeessu. Akkasittiin guutuu lamaansaa lakkoofsa wal fakkaata password wal fakkaataa guutuu jechaadha. Please enter password isa jedhu please enter transaction password bakkee jedhutti haala kanaan guutuu jechuudha. Erga guuttanii booddee register jettu. Yeroo baay'ee ijoolleen hiriyoonni kun gaggaafachaa turanii gaafa register jennu vertification koodiin keessan sirrii miti jedha. Gaafa vertification koodiin keessan sirrii miti jedhu isuma kana biraa keetii M7E jedhu isuma kana irratti kilik gootu yeroo sana vertification koodii keessan isinii qayyara. Isa kana guutuu haala kanaan isinii banamaa jechuudha. Hankoo irratti wantoota akkamitti akka fayyadamnu isinitti agarsiisa jechuudha. Hankoo irratti isinitti agarsiisa waan ta'eef ammallee ana wajjin tura. Gaafa register taatanii haala kanaan gaaffii kana sii fida nootis jedhee haala kanaan isinii fida. Sanaatii achi
waa'ima faayaati sanaa fi wantoota isa kanarratti waliigaltuu wanta jedhamu Itoophiyaa keessatti namoota hammamiitu akka fayyadamaa jiran haalota garaagaraa waanuma akkasii odeessa VIP yoo taatanii akkas taatu minaamin jedhee informationii odeeffannoo akkasii isinii laata waan ta'eef konfirm jettu. Gaafa konfirm jettanii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Haala kanaan gaafa isinii fiduu wanti kun hunda isaayyuu e-commerceonni yookaan immoo online shopping kaampaanonni sun kana keessaa kan arfan irratti akka addunyaa kanaatti sooshaal miidiyaa jiran keessaa kana arfan irratti xiyyeeffatu. Kanaaf kana arfan isinii fida. Egaa gaafa jalqabuma ijaa bananneef qofa jechuudha. Ijaa bananneemaaf qofa jechuudha. Maayin jennee ilaalla gajjallaasaa dhuma isaarra. Dhuma gajjallaarraa home task message service maayin jedhee jira. Maayin isheettu irratti kilik goona. Ijaa banattaniimaaf qofa asirratti my balance iddoo jedhu irratti ijaa banattaniimaaf qofa birrii 50 isinii kaa'ama jecha. Birrii 50 akka birrii biyya keenyaatiin ka'a. Birrii 50 birrii Itoophiyaatiin isinii kaayaa jechuudha. Har'aan hojjettan cumulative revenue keessan har'aan isiniif kaffalame birrii 15dha isa jedhu. Fandii isin argattaniittan akkasuma gaafata 2 day mission keessan wantoota har'a isin hojjettanii xumurtan wantoota isa xumurtan har'a isiniif ka'a. Task remaining wanta isin kaffaltan jechuudha. 2 day har'a wanta isin qabdan haala kanaan kakkaayaa jechuudha. Haalli itti fayyadama keenya gaafuma jalqabarra gallu home jennee gajjallaa warra jiran kana warri VIP kun umarratti booddeen isinitti hima. VIP 0 warra jedhaman kana arfan isaaniiyyuu guuttachuu dandeessu. Isinii hin dhowwatu jechuudha. Ijaan banattaniimaaf qofa isinii laata wayimmoo haala akkaataa isaas duraa boodaan isinitti hima waan ta'eef warra kana 5ETB han jedhu kana guuttachuu dandeessu. Garuu immoo fakkeenya YouTube'n asii VIP 0 birrii 5 kaffala ETB birrii Itoophiyaatiin jechuudha. Itti aanee YouTube'n VIP 1 isaa birrii 6 kaffala birrii Itoophiyaa jedha. Akkasuma jecha amma VIP 5 itti jira. YouTube VIP 5 birrii 25 kaffala takkaama geettaaski jettanitti jechaadha. Akkuma geettaaski kana isin tuqsiisu geettaaksi carraa meeqa akka gadi tuuttan isiniif laata jechuudha. Haaluma isaatiin wal faana ilaalla. Maayinii kana gaafa seennu achiiti riichaarjii VIP ishee jettu wal faana ilaalla. Riichaarjii VIP ani inni jedhamee fi kaffaltanii han hojjettan qabdu otuun kaffaliin isaan hojjettan qabdu. Otuun kaffaliin inni hojjettanii kanaan dura birrii baasaa ture. Qaniitti birrii 15 isinii herregaa yoo wanticha xumurtanii jechuudha. Yoo xumuru baattan immoo akkasumatti qomoo qabdaniitu ta'a. Amma immoo isa baasuu didee warra VIP hin kaffallee fi baasuu didee gaafa isaan baalaansiin isaanii 1,000 ga'u 1,000 kaffalanii akka VIP waan irree akka ta'an carraa akkasii isaaniif baneera jechaadha. Dura garuu birrii ma hojjetanii baafachuu danda'u. Birrii isaan baafachuu danda'an 100 ol yoo ta'e baafachuu danda'u isa duraa irratti. Amma garuu carraa kana cufeera jechaadha. VIP 0 akkuma argaa jirtan gurraachesseera hin baasu ammas taanaan. Haala kanadha jechuudha. Wantoota jiran immoo isinitti agarsiisa. VIP waan kana galmaa'ee birrii 1,000 isin gaafata. VIP 3,000 6,000 10,000 VIP'n kun asitti akka birrii dhaaminaanii dhayattanii akka hin fagaanne wanta amansiisaa tokko immoo isinitti agarsiisa. Akkamitti akka kaffaltanii akkamitti kaffaltii keessan akka inni itti isin irraa fudhatu akkamitti isin baaftanii bu'aan isaa immoo maali isa jedhu wal wajjin ilaalla jechuudha. Miiseejii seennee asitti gaafa siisteemoonni tokko wantoonni raawwatanii gaafa wanti tokko raawwatu notifiikeeshinii isaas kana nuu gala inni san jedhus jira. Oduuwwan tokkos dhufanii as jalatti nuu galu. Help isa jedhu immoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Help kana jala wantoota nama amansiisan keessaa tokko fakkeenya kaampaanichi akkuma sila isinitti agarsiisa jalqaba irratti wanti inni irratti xiyyeeffate hojjetu
jechuun main aayidiyaan weebsaayitii kana tireederoota yookaan daldaltoota kaampaanii oonlaayin bizinesii ta'an isaanii guddisuuf yookaan baay'isuufidha kaayyoon isaa. Kaayyoon inni guddaan jechuun kaayyooma kana keessa immoo namoota fayyadamaa taasisuuf gaafa oonlaayinii kana hojjetanii tokkoffaa fayyadama addaa ta'a. Dhimmichi dhimma piroomotiitii jechuudha yookaan dhimma beeksisaati. Innis gatii kanaa ol ija argatuufidha bareede haala kana nuuf mijeesseeraa jechuudha. Isa lammaffaatti gaafa deemnu immoo gaafa nama invaayit goonu boonisoota nuti argannudha wanti kun immoo jechuudha. Akkana kana jiru gaafa nama tokko affeerru jechuudha VIP waaniidha taanaan nuti gaafa nama tokko affeerru VIP waanii taane gaafa namichi VIP waan isaa ta'u 5tti isaa galmaa'u 150 nuu kaffala nama tokkotti jechuudha. Yoo nuti VIP 2 yoo nuti VIP 2 ta'e namichi inni galmaa'u sun VIP waanitti galmaa taana 150 isaaf nuuf kaffala. Yoo VIP 2 hanga 5 jiran keessa tokko isaaniitti yoo galmaa'e 450 kaffala. Haala kanaan kaffalee VIP 5 yoo taane nuti tartiibaan VIP 5 yoo taane nuti yoo namtichi nuti ergineefi sun VIP 1 ta'e 150 kaffala, VIP 2 ta'e 150, VIP 3 ta'e 900 jedhe akkasuma VIP 5 yoo galmaa'e ta'e namichi akkuma keenya 4,500 takkaatti nu kaffalaa jechuudha. Kanatu jira. Kana malees membership levelii kan wal faana ilaallaa jechuudha. Membership leveliin kun VIP 0 akkuma cufameetti jira. Garuu immoo boonasanii nu laateeru VIP 0tiin hojjenne gaafa baalaansiin keenya 1,000 ta'u VIP 1 isaatiin galmaa'uu dandeenya. Akkamitti isa immoo deebisnee kaffallee galmaa'uu dandeenya jedhus boodnee isinitti agarsiisa. Amma isa kana isinitti agarsiisa. VIP 1 ni jira. Namoota birrii 1,000 kaffalanii galmaa'anii jiranidha jedha. Namoonni birrii 1,000 kaffalanii galmaa'an kun taaskii 4 guyyaatti laatamaa fi taaskiin tokkoon ishee birrii 6 qabattee jedha. Akkuma laayikii goonu feesbuuk laayikii goonu annee geet taaskii jennee takka kilik goona geet taaksii tokkotti birrii 6 nuu kaffalama. Deeyiliin nuti hojjetan immoo birrii 24dha jechuudha. Geet taaksiin 4 nuu laatame jaatii yommuu baay'inu 24dha. Haala kanadha. Manzilii walitti ida'ame 24. Guyyaatti birrii 24, ji'atti birrii 726, waggaatti immoo waliigallee kaffaltiin nu kaffalamu birrii 8,640dha jedha. Akkuma argaa jirtan. VIP 2 immoo 3,000 kaffallee kan galmoonudha. Inni immoo geet taaksii 6 nuu laata qanitti wanta nuti kilik goonu al takkaam qophaa kilik goonuuf birrii san nuu kaffalaa jechuudha. VIP 2 geet taaksii 6 laata. Geet taaksiin tokkoon ishee birrii 14 qabatti. Guyyaatti birrii 84 nuu kaffalama. Ji'atti birrii 2,520 nuu kaffalama. Waggaatti immoo 30,240 nuu kaffalama. Wantichi wanta dhugaarratti xiyyeeffateerudha isiniin jedheera. Namoota hedduutu hojjechaa jira. Inni sadaffaa immoo VIP inni sadaffaa birrii 6,000 kaffallee kan galmoonudha. Inni immoo geet taaksii 11 qaba. Geet taaksii 11 tokkoon ishee birrii 16 qabatti. Guyyaatti nuti hojjetachuu dandeenyu birrii 176dha. Ji'atti kan hojjennu birrii 5,280dha. Galii hojjetaa mootummaa ji'atti argatu faana wal qixa jechuu dandeenya. Waggaatti immoo inni argatu birrii 63,360 argata jechuudha. VIP 4 birrii 10,000 kaffallee kan galmoonudha. Geet taaksii 17 nuu laata. Geet taaksiin tokko birrii 18 qabatti. Guyyaatti kan hojjennu birrii 306 hojjenna. Ji'atti birrii 9,180. Waggaatti immoo birrii 110,160 hojjenna. Wantichi wanta dhugaadha gaafa akkasitti ilaallu wanta kaffaluu hin fakkaatu.
Garuu wanta dhuguma kaffale namoonni baay'ee fayyadamtoota ta'an Itoophiyaa keessatti jechuudha. Inni shanaffaa mootii kuni xinnoo isinitti ulfaachuu danda'a garuu inni mootii VIP 5 kun 30,000 kaffalu geettaaksii 38 laata. Geettaaksiin tokkoon ishee mootii birrii 25 qabatti guyyaatti hojjetamu birrii 950dha. Ji'atti kan argannu birrii 28,500 waggaatti immoo birrii 342 argachuu dandeenya jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf as keessa wixxeedhaan ta'an namoonni VIP isa 6,000 kana qabatanii VIP isa 6,000 yookaan immoo isa 10,000 utuu qabatanii ji'a sadiif isa 10,000 kana utuu hojjetanii eegammoo isa 30,000 godhatanii guyyaatti deelii 950 argan jechuun egaa dhuguma hammam akka ta'e ofuma keessanii yaaduu dandeessu. Ji'atti 28,000 jechuun amma injiineriin tokko argatuuti. Hojjetaa injiinerii tokko argatuuti jechuudha. Haala kanaanidha jechuudha. Akkamitti nuu kaffalama isa jedhummooti isatti immoo deebinee wal faana ilaalla. Wantoota kanas VIP kana ta'uus akkamiin VIP taana isa jedhus wal faana ilaallaa jechuudha. Open VIP yookaan immoo Recharge VIP jechuu dandeenya. Recharge VIP jennammaa fi Recharge VIP gaafa jennu as keessa filannaa jechuudha. Gaafa VIP taana as keessa fakkeenyaaf amma fakkeenya VIP waan ta'uu barbaade taana VIP waan kilik irratti godheen birriin 1,000 kaffale jechuudha. VIP waan irratti kilik godheen yoo baalaansiin koo kana irratti hojjee 1,000 yoo guuteera ta'e otoo hambiraa hin fileen pay jedhee nan guuta. Yooni birriin sanaaf hin guunne immoo birriin hin guunne insufficient baalaansii qabda please hambira payment method hambira fayyadamee jedha. Payment biraa gaafa fayyadamnu baankota Itoophiyaa lama nu heeyyama. Innis Nigdi baankii fi Abisiiniyaa baankii nu heeyyamaa jechuudha. Fakkeenya kuni Abisiiniyaa baankii ergonooti akkaawuntii isaa koppii gootanii baankii neemisaa koppii gootanii sanaatii achi irratti ergituu jechuudha. Gaaffii tokko iyyuu hin qabne haala kanaan ergituufi jechuudha. Saniin booddee maayinii keessa seennaa isaaf immooti dhufnee withdrawalii kana baafachuu fi withdrawalii isheetti irratti kilik goona. Saniin booddee irratti kilik gaafa goonu haala kanatu jira jechuudha. Akkaawuntii nambarii keessan gashaa jedha irra keessa kana kunuuti. Please bind your bank card account jedha. Akkaawuntii nambarii keessanii Nigdi baankii ta'e Nigdi baankii asirratti gashituu jechuudha gaafa baafachuu jettanii. As kanatti withdrawal ammauntii keessan ammam akka baafattanii guutaa jedha. As kanattis transaction password keessan transaction password jechuun password isin allama galmeessitu isin jedheera. Allama galmeessitan keessa isa dhuma irratti galmeessan waan wal fakkaatu password wal fakkaatu lama galmeessitu isin jedheen ture. Passwordichi asirratti galmeessitu haala kanaan withdrawal jettu isinii bahaa jechuudha. Egaa withdrawal kun inni isinii baasuu danda'u minimum withdrawal amount isaa birrii Itoophiyaa 100dha. Maximum baafachuu dandeessan immoo amma miliyoona 2tti withdraw gochuu dandeessu jedha. Akkaataa hojjennaas akkaataa kaffaltiisaa hunduma isaa isinitti agarsiiseera. Wanta gaaffii isin ta'e immoo koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Irra deddeebi'ee yeroo itti waan ilaaluuf isiniin deebisuu danda'a. Kana fakkaata jechuudha. Online biizinesiin keenya wanta dhugaa irratti xiyyeeffatedha. Guyyaatti inni qabu hamma 900tti argachuu danda'a. Inni hin qabne immoo minimum amma birrii 24tti argachuu danda'a jechuudha. Hojjedha wantichi wanta dhugaa irratti xiyyeeffatedha. Otoo barattoota yuunivarsiitii otoo namoonni bebbeettan otoo gaafattan wantichi dhuguma wanta hojjechaa jirudha waan ta'eef otoo fayyadamtan isinan jedha akka kootti. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Online biizinesii akkasii gara biraa yoo feetan amma subscribe like gochuu akka hin daganne amma guyyaa viidiyoo haaraa walitti deebinutti nagaan tura.